daawwattoota chaanaalii Akuu English with Afaan Oromoo akkam nagaartuu bagi jiraatan bagolitti deebine. Guyyaadhas gaaffiiwwan moodeelii bara 2016 kutaa 2ffaa paartii 2ffaa isaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Paartii 2ffaa isaa gaaffii 77 irraa ka'a. Hanga 76 7% dalagee jira. Hadda immoo gaaffii 77 78 79 fi hanga 80ffaa isin dalagachuudha. Maaliif innaan gaaffiin kun ibsa waan keessaa qabuuf tokkoon filannoo irratti ibsa kennee faayidaawwan isaa dubbadhee isiniif deebisaa jechuudha. Kanaaf gaaffiin 77 maalidha? She was tired. Okay? Kun gaaffii kunniin baay'inaan waa'ee closii, concessionii akkasumas waa'ee contrastii waa'ee resultiif keessaa qabachuu baay'inaa jechuudha. She was tired. She decided to stay up late, finish her work. She regretted it the next day. She struggled to stay awake in class. Gaaffiin kuni haala kamiin deebituu danda'a? Although sagalchine, but sagalchine, weenii fi endaa kaniin sagalchineeti deebisrii argachuu kan dandeenyu guys. Ani akka laaletti akka nama tokkotti jechuudha. Gaaffii kanaaf deebisrii hin taa'ee kanaan yaade diidha jechuudha. Okay, although ni fayyadamna, weenii taansinaa, endaa taansinaa, dhumarratti maal goona? Batii goona jechuudha. Tokkoon gaaffii kanaan gadi qabdanii yoo laaltanii maalidha? Although maal ibsame? Although she stayed up late ibsaa jechuudha. Okay, barfattee kaatullee jechuudha. She decided to stay up late, right? She decided barfattee kaatullee jechuudha. You see? Kanaafiyyuu although maal ibsaa? She stayed up late despite being tired. Waan dadhabdeef sababa dadhabbii gootee barfattee kaata jechuudha. When namoo maal ibsaa yookaan maal indicate godha? When in time indicate godha jechuudha. Is the time she finished her homework jechuudha. Yeroo isiin hojii manaa xumurte kan ibsudha jechuudha. Kayitaan immoo endaan. Endaan akkuma isin beektanii yaa connectors yookaan immoo himoyii yookaan immoo hima lama walitti connect godha. We can say endaan is connects the result of staying up late to her regression the next day jechuudha. Okay? Maaliif wanni walitti godha? Isin barfattee ka'uu fi akkasumas immoo gaabbii isin gaabbitee walitti endaan wal qabsisee connect goonaa jechuudha. Dhumarratti immoo batiidha jechuudha. Batiin maal introduce godha? But is introduced a contrasting idea. Okay? Contrasting idea to some better. Is the contrasting idea her struggling to stay awake in class. Okay? Gola keetti struggle goote qabsoofte awake taate yookaan immoo ka'uusii ibsaa jechuudha. She struggled to stay awake in class. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? D ta'a jechuudha. Also weenii fi endaa fi batiin tartiibumaan deebii ta'a jechuudha. Maal ta'a? Although she was tired, she decided to up late. Okay? When she finished her homework and she regretted, walitti taanstaniituma fayyadamtanii jechuudha. Akkanatti galchitanii jechuudha guys. Kayitaan immoo 78ffaa. 78ffaan maal jedhaa? The dog barked loudly. The mailman approached the house. He continued to bark. The mailman was out of sight. His owner tried to quiet him down. Okay. Gaaffiin kunis gaaffii waa'ee contrastii yookaan immoo close jechuudha. Even though, when fi, until akkasumas immoo endaan walitti hidhamaa jechuudha. Kanaaf tartiiba isaa yoo qabdanii ilaaltan deebiin isaa sirriin fi hima kana yookaan immoo gaaffii kana fits ka godhu kaminni C ta'a jechuudha. C when and until even though. Okay? Kunni martiniyyuu faayidaa garaagaraa qaba jechuudha. Mee whenin maal qaba? Yookaan immoo whenin maal ibsa? When is indicates the time the dog barked as the mailman approaches. Whenin yeroo namichi
namichi mailman yookaan immoo kan emailii qabatee deemu jechuudha yookaan immoo akka postman jechuudha qabatee deemu yeroo sanitti karaa deemu agarsiisa jechuudha yeroo sana agarsiisa jechuudha. Endaan immoo it joins two events, the dog barking and the mail approaching. Okay, gocha lama kan sareen iyyituu fi kan namicha itti karaa deemu ibsaa jechuudha. Kan ittaan immoo until it showed that the durations of the barking until the mailman was out of sight jechuudha. Hanga namichoon iji duraa balutti yookaan immoo iji isaa duraa balutti kan sareen iyyituu ibsaa jechuudha. Dhumarratti immoo maal ibsaa? It is even though. Okay, even though. I mean even though maal ibsaa? Even though means it is the highlights or is a contrast despite being quieted, the dog continued barking jechuudha. Okay, kuni maal ibsaa? Even though yeroo hunda yuun beektan jedhaadha contrast yookaan immoo yaada faallaa ibsa jechuudha. Okay, it is the highlights a contrast despite being quieted, the dog continued barking. Haga namichoon iduraa balutti illee namichoon iduraa bannaan illee kan sareen iyyutu yookaan immoo saree walitti fufiinsan kan iyyutu ibsaa jechuudha guys. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? C ta'a jechuudha. Hima keessa yoo jettanii when the dog barked loudly and the mailman approached the house. I mean hima kana gaaffii kanneen hima keessa yeroo galchinu deebiin isaa sirriin maal ta'a? C ta'a jechuudha. Okay, we can say the dog barked loudly when the mailman approached the house. And the dog continued to bark. Itti galchina jechuudha. Hima kanneen itti galchaa deebii isaa sirrii ta'uunaa argachaa deemnaa jechuudha. Okay, gaaffii 79ffaan maal jedha? 79ffaan the storm passed, the sun came out, the temperature rose, we decided to go for a walk. We had to cut it short. It started raining again. Gaaffiin namatti tola. Salphaa jechuudha. 79ffaan deebiin isaa maal ta'a guys? Yaa filannoon kunniin bootaa jijjiire malee marti tokkumaa jechuudha. Bootaa isaanii qofa rearrangementii isaanii qofa sirreessuudha waan biraaf keessaan qabu jechuudha. After yoo eessa galee deebii sirrii ta'uu danda'a. Yookaan immoo waan yoo eessa galchine dhuma jalqaba immoo dhuma immoo qixxee immoo yoo galchine deebii kana sirrii argachuu dandeenya. Kan qofa malee waan biraaf keessaan qabu guys. Okay, kanaaf deebiin isaa 79ffaan maal ta'a? Akka akuutti deebiin isaa D ta'a jechuudha. After, okay, we can say after the storm passed, the sun came out and the temperature rose. So we decided to go for a walk. But we had to cut it short. We had to cut it short. When it started raining again jennaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? D ta'a jechuudha. After in Malipsa, it refers to the sequence. It's the sequence of the events. The storm passed and the sun is what? The sun is appeared. Storm ni dabre, adun ni dufte. And then it is connected the sun coming out with the temperature rising. And so on, it shows a cause and effect relationship. They decide to go for a walk. Okay? So on, but in a more, it introduces a contrast. They had to cut it out short when it indicated the time it started raining again. If such, can have deebiin isaa kam ta'a? Deebiin isaa 79ffaan D ta'a jechuudha. Gaaffiin dhumaa 80ffaan maal ibsa? 80ffaan the students were excited for the field trip. They were disappointed. It was cancelled due to the bad weather. They spent the day watching movies and playing games instead. Deebiin isaa 80ffaan maal ta'a? B when if but if so to galaa jechuudha. But in when maal ibsa is when is indicate or it refers to the time the students were excited for the trip. Yeroo barattoonni tripidhaaf gammachuu isaanii ibsatan agarsiisa jechuudha. But in a more is introduced a contrast, the disappointment due to the cancellation.
Batiin garammoo sagantaa kun xaragamuu isaa gaafa dhagaanii aaruu isaanii ibsaa jechuudha. Qilleensaaf sababa qilleensaatiif waan xaragameef jechuudha. Dhumarratti ammoo soo maal ibsaa? So what? So show that the consequences yookaan ammoo consequences dhufuu yookaan ammoo effective miidhaan yookaan ammoo miidhamni argamuu isaa. They spend the day watching movies instead. Consequences isaa maalidha? Bakka deemsaa san maal laalaa turanii? Bakka fiilmii san laalaa turan jechuudha. Consequences isaa bu'aan isaa maalidha? Fiilmii sana laaluu isaa jechuudha. Kanaaf saddeettaffaan deemsaa maal ta'a deemsaa sirriin? Biitaa jechuudha. So when fi batiidha jechuudha. So when fi batii mana keessa hojjetan yoo hojjetan ajaa'iba deebii bareessanii kenna jechuudha. Kanaaf deemni isaa siitaa jechuudha. Daawwattoota chaanaalii Akkoo English with Afaan Oromoo. Isin dheeressuu waan hin barbaanneef isinillee kanaa ol waan ifattaniif yeroo taanu paartii taanutti hanga walitti deebinutti jechuudha. Paartii taanutti hanga walitti deebinutti nagaatti naaf turaa isin jechuu barbaada. Maa jettamee isin chaanaalii kiyya akka duraanii subscribe like share akkanaa gootan kabajaan isin gaafadha yeroo hundayyuu daawwattoota kiyyaa isin jaaladhaa akka malee isin kabaja waan ta'eef hundi keessaniyyuu please deebii isaa takkitti osoo addaan hin bahin isin agarsiisa jechuun dagadhee bira dabre waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu namoota biraa illee biraan nagaa share naa godhaa jechuu barbaada. Ammaaf nagaatti fayyaa keessa naa jiraadhaa isin jaaladhaa yoomii taanan you are in my heart. This is the science of Mr. Aku guys. Bye. Nagaan naa tura.